yeroo amma isaan marii irratti jiranitti mootummaan kunis waboonis amma danda'ametti gara fashaleessuutti gara wal dhaabuutti akka hin deemneef nu warra miidiyaa irratti jirru warri lafarra jirrus amma dandeenyetti nagaa fi wantoota wal dhabuu akkasii baay'isan irraa of qusachuuf yaalaa jirra. Akkuma dhagaa jirru garuu bakka tokko irratti dhiibbaa hin taane otoo godhamu otuma mariirra jiranii waan akkasii gaafa ta'u ni dhageenya ni argina. Kuni sababni isaa maal akka ta'e namoota gaafachuuf yaalaa jirra. Maal jechuudha? Qaama tokkorraan dhaga'an namoota waboo deeggaran waan akkasii akka ta'aa jiru natti maa jiru akka sobaa hin jirre nan beeka garuu maaltu gama akka hin taane nan beeka. Soba akka hin taane nan beekaan sin jedha. Soba akka hin taane nan beeka garuu inni maaltu dubbii kana fidaa jira kan jedhu irratti quba qabaachuun barbaada. Kaleessa amma mariis miti tumsumatu ture. Jalqaba isaarraa kaasee otoon jalqabin hin galiyyuu zuumii sanarratti amma dhuma isaatti achi ta'an ture dhaggeeffachaan ture. Jaalmaroonis waan jedhe dhageera. Wantoota akkasii wanti kun akka fashalaa'u hojjechuu qaamonni barbaadanii tumsis akka fashalaa'u mariinis akka fashalaa'u warri barbaadan akka jiran kana hubanneerra waan ta'eef amma dandeenyetti dhiibbaa goonee warri mootummaa deeggaran mootummaa kanamaan ergaanis nan dabarsa warri mootummaa deeggaran mootummaadhaaf hojjetaniif qaamonni akkas godhanii akka of qusatanii mariin kun akka fiixaan ba'uu fi wal tuttuquu wal dhiibuu wal ajjeesuu kanarra akka of qusatanii warri maqaa obootiinis daldalanii namni akka saaxilu beekanii dhaqanii nama tuttuquufaa rikruutii gochuudhaaf rikruutmentii galanii magaalaa keessatti namoota kakaas kanan dhagaaga. Yookiin akkas warri sochii godhan jechuudha. Otuma mariirra jiranii socho'anii bakka tokko qabachuu yaaluun kunifaa dhaqanii immoo barbadeessuu namoota hidhuu ajjeesuun kuni akka dhaabbatuuf mariin kun akka fiixaan ba'uuf bakkuma jiru irratti dhiibbaa gochuutu nurra. Amma isaas fidee propaageetii gochuudhaaf ofan qusadhaan otuma beeku. Maaliif yoo jette nagaan kun warri kun marii kana keessaa bu'aa tokko fudhatanii ba'anii hinnaani that's it. Sigalee wanta nuu hiikama wanta guddaatu nuu hiikama. Bara meeqadha kunuma deebinee reeffuma lakkaa'aa jirra miti. Reeffi lakkaa'uun kuni dhuma akka argatuu fi wanti hojjetu wanti ta'u mariin kun yoo fashalaa'e ittuma fuufaa itti cimayyuu jedheen sodaadha. Sanaaf marii kana akka hindaaqoon killee yookiin buuphaa yookiin hanqaaquu ishee eeggattuuttan eeggachaa jirani. Akka nama tokkotti sabnis akka kana godhuun barbaada. Because mariin kun haa fiixanuu haa baasu wanta tokko jennee eegna waan ta'eef akkasumatti naa hubadhu sooretti koo fayyaa ta'e. Okay, yaada xiqqoo qaba ayyuko carraa mana kana sila argachuun hedduu ulfaata na ofalchi maal jechuun barbaadasiiti dhugaa rabbiitiif anis nageenya kanaaf araara kanaaf baay'ee naman hawwuudha rabbi tokko saanaa godhu abdii kiyya hin araaramu jedhee garuu warroonni hojjetaa mootummaa taatanii qaama siyaasaa keessa jirtanii aangoo qabdanii nagaa biyya keenyaa buusuuf jecha tokko ta'uuf Please waan akkana irratti mootummaa si fayyadanii uummata keenya si fayyadanii uummata keenya hin dararinaa uummata keenya hin dararinaa mee baradhaa uummata kibaarraa akkam akka ture biisaan akkam akka ture hin beektu nuyi jechuun obboleewwan lamaan wal ajjeesaa jiran mee isinitti mul'atu mee mana keenya keessa galee wanni kun jiraate haga nama ukkubu beeka dhugaa rabbii isiniin jedha please waan kana irratti Okay sooretti koo yaada Hopefully si dhagaaniiru jedhee namana namoota biraas gargaarshee gaafachuu barbaada yeroo biraas hin badinii Marianna Ruumii afaan Oromoo immoo jira Wednesday goona beeknee isa guutummaa guututti afaan Oromootiin jalqabnee fitna waan ta'eef isarratti immoo waan baay'ee ni arganna jedhee namana achuma irratti hirmaadha asirrattis yaaduma keenya akkasitti wal harkaa fudhannaa irratti ni jiru fayyaa ta'e ulfaadhu. Galatoomii ayyuko galatoomii galeessanii. Okay. ዝኩና ኧረ የጠፋ ሰው የራቀው መጨረሻ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ነው? ሰላም አለን ይመስገነው። አለን እንዴት ነው?
አለን ያው ትንሽ ጀለሱኛለሁ አመልጠኝ እንዴ ነው ባለፈው ራሱ ጠብቄ እኮ አልቻልኩም የሚገርም አገኘው ብቻ ያ ነው እዚህ ማስገባት ላይ እንትን ነኝ እድሉ አይኖርም አይ ነው ሁሉም ሰው ወጥቶ መወያየት ይፈልጋል በጊዜው ቢኖርኝና ብችል እውነት እንደዚህ ከፍቼ ቁጭ ብለን መወያየቱ ላይ መስራት ነው የምፈልገው because የሆነ ሰዓት ላይ በደንብ አብስለን ነገሮችን ማውራት እንድንችል ሰዎች ምንድነው ይሄ አሁን እኔ ጋር መተህ አንድ ሐሳብ ብታቀርብ ለሞግትህ እችላለሁ ግን በምንም ተአምር ማላደርገው ነገር አጥላልቼ ሰድቤ የማባረር ነገር አይኖርም እና ሴፍ ነህ ማለት ነው ገባስ እና እንደዛ አይነት ሴፍ የሆነ environment reasonable ለመሆን ምን ሞክርበት environment መፍጠር more I think attractive ያደርጋል ሰዎች መተው freely ለመነጋገር እንዲፈልጉና and ደግሞ diversified ነው ገብቷል አሁን የነበረችው እህቴ በአፋን ኦሮሞ ነው የተነጋገርነው typically of ኦሮሞን የሚመለከት ነገር ነው የተናገረችው ከሷ ጋር ተነጋገርን አማራ ክልል ላይ ስላለ ነገር ልናወራት እንችላለን ስለ ባህር ጉዳይ ስለ አክሰስ ስለ ወደብ ስለ ማንኛውም ነገር ልናወራ ስለምንችል ሞር ብዙ ሰው ለመወያየትም እንትን ይላል መሰለኝና